Well, hello guys, welcome back with another tutorial. Here we go. Today I'm going to show you how you can change your Wi-Fi administration password or Wi-Fi admin password. You know what I'm saying? Wi-Fi admin password. Hayya shamarka fana kam jirtan hordoftoon safe tech waruni TikTok jalan hordoftani fi akkasumas YouTube jalan hordoftani arra waruni Wi-Fi keessa mana qabdan akkamitti ka password admin fi username password isa jijjiiruudhaan isinittiin agarsiisachuu kana jechuun gija password router keenyatti manage godhannu akkamitti akka jijjiirannu jechuudha. Kana jalqabuun gochuu qabdan browser barbaadan seenutu isinirra jira. Actually, I recommend you to open your Chrome. Okay, I recommend you to use Chrome. Okay, so let's click on Chrome. So Chrome allee fayyadamtan bareedaadha. Isin kan barbaadan seenuu san booda Chrome irratti click ni goona. Erga Chrome irra click goone egaa akkanatti nu ba'a home page isaa router page keenya manage godhuudhaaf wanni qabdu iddoo search kana irra ni cufna. San booda wanni jennee barreessinu maaliiftan takka sagalama. As you can see here, isin takka sagalama jettanii barreessan akkana isinii ba'a. Router keessan yookaan modem isin mana qabdan karaa itti manage godhatanii jechuudha. An router TP link. Kanaaf takka wanjee barreessee aftume takka sagal tuqaa takka jaha saddeet tuqaa takka san booda go. Ergan goojee kun akkuma asitti passwordii router kiyyaa yookaan modem kiyyaa akkaan jijjiiruuf asitti na gaafachuu jira jechuudha. Wantoota kiyyaa username jalqaba default ta'e qabaachuu admin passwordis akkasumatti admin jechuudha. Daawwattoota kiyyaa passwordii kana actually jijjiiranin namoonni alaatis hackeroonnis ta'e password wifi keessan isin jalaa balleessuu ni danda'ani jechuudha. Daawwattoota kiyyaa san booda interfacein router kiyyaa isa kana fakkaata. Router kiyyaa modemin kiyyaa TP link waan ta'eef jechuudha. TP keessan router garaagaraa jechuudha. Warroonni TP link fayyadaman I think karaa kanaan admin password keessan jijjiirachuu ni dandeessan jechuudha. Interfacein wireless TP link kana fakkaata jechuudha. Daawwattoota kiyyaa san booda asirra ka agartan filannoowwan gara gubbaa baan kana keessa kan my entrance kajuu kana irratti ni cuqaabna jechuudha. Daawwattoota kiyya kana irratti ni cuqaaftan password admin keessan jijjiirachuuf jechuudha. Kana irratti ni cuqaaftan. Kana irratti erga cuqaaftan kun daawwattoota kiyya akkanatti isiniif baha. Kuno username router kana default kan inni admin dha. Isin wanni jijjiiruu qabdan password isas admin default dha. Kana nama hunda beeka. Kana router keessan isin jala balleessuu danda'an jechuudha. Kanaaf anama password router kiyya kan hin barbaadin itti godhadhaa jechuudha. Daawwattoota kiyya mee fakkeenyaatti godhadha. Okay, say okay, let me try my name. Okay, say tech, not tech. Am I? Oh, let me try again. Say tech. And next, hey, asirrattis kan jalaa kanarrattis password mo gosta akka itti barreessanii confirm gochuu qabdan confirm password isa jiru kanarrattis. Okay. Tech somebody save password isa jetturratti ni cuqaaftan jechuudha. Here we go. Akkuma agartan bakka router keenya itti manage godhanu keessa ergan save password isa godhee irratti keessa na baasee jira. Amma admin username admin dha. Password nama password amma admin irra jijjiirradha. Kanaanin router keenya seene manage godhuu danda'a jechuudha. Actually kun kan TP link router keessan gara waan ta'eef router keessan I think isin if you know jada comment section yala jabarreessan I will help you, definitely help you guys. So let's try this password. Okay, password me jirra kana me hayalu say okay, say tech somebody login. Here we go, it's changing guys. So guys, I hope you're gonna like today's tutorial. Don't forget to follow my TikTok page guys. Here we go, we close to 400 followers, and so
don't forget to subscribe my YouTube channel guys. Icon YouTube kan TikTok profile ke chana yurtu senrayu qoftan gara YouTube kiya tismite. Please YouTube kiya subscribe wada video one tech trips wal qabatan afan oromotin video hanga jata midiatan gadisetin jira. Please video kiya lan sinja gafi wandota akana kana hojjo qabatan comment jalanna barisa. Video biratan ngolati demit. Bye bye. Love you guys.